Ashamaa akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursaan gafoota oduu. Itiyoophiyaan hanqina baajataa ishee mudateef jecha doktoroota fayyaa hojiitti ramaduu dadhabde. Koomishiniin mirga namooma Itiyoophiyaa haleellaan Aksuumitti raawwate yakka waraanaa jedhamuu danda'a jedhe. Miidiyaaleen mootummaa Itiyoophiyaa madda sobaa wabeeffachaa jiraachuun beekame. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti Mu'ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu itti fufe. Oliifan Margaa gabaasa dabalataa qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo humni darbatamaa furgaatu urjii lolaa tarkaanfii Onameettaa walqixxee ganda buufaa caffee keessatti fudhateen waraana mootummaa Itiyoophiyaa 40 battalatti yoo ajjeesu 50 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuu beeksiseera. Humni dabalataa waraana mootummaa kana tumsuuf ergamellee sodaa haleelamuu malla jedhuun reeffaaf madoo waraana isaa kaasuuf yeroo dheeraa kan itti fudhate ta'uun beekamee jira. Lola kanarratti Bireenii yookaan Matireesii 2, Snaayiperii 3, Kilaashii 15 fi rasaasa lakkoofsaan hedduu ta'e booji'uun qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'eera jechuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonichaa dabalataan beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa waraana mootummaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun hawaasni Oromoos bakka jiru qaawwa argatetti fayyadamuun waraana mootummaa haleeluu akka qabu dhaameera. Oduma wal fakkaatuun godina Gujii Bahaa Raddaa Goorodoolaatti geeba waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiifne jedhamuun mootummaan bilxiqinnaa wal badhaasan waraanni bilisummaa Oromoo fudhachuu beeksise. Kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaa Raddaa Goorodoolaa ona Maandhaa Duunuu jedhamutti bulchaan ona kanaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiise jechuun qaamolee bilxiqinnaa olaanaan irraa geebilaatame. Bulchaan kunis sirbaaf dhiichisaan dhaadannoo makateen geeba fudhatee gara manaatti gale. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo faana dha'uun bulchaa sana dabee geeba isaas fudhachuu uummataaf beeksisee jira. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Itti gaafatamaan sabquunnamtii hawaasaa ABO Jaalbattee Urgeessaa mana murtiitti dhiyaatan. Itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa Jaalbattee Urgeessaa miseensa dhaaba gameessaa fi konkolaachisaa waajjira dhaaba Gullallee kan ta'e dargaggoo Gafarsoo Dabalaa waliin guyyaa kaleessaa Bitootessa 23 2021 mana murtii magaalaa Burraayyuutti dhiyaatanii jiru. Jaalbattee Urgeessaa fi konkolaachisaan Gafarsoo Bitootessa 20 2021 miseensotaa fi hooggantoota ABO mana hidhaa magaalaa Burraayyuu jiran wayita dubbisuu deemanitti humnoota tikaan hidhamuu gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa mana murtiitti poolisiin yeroo dhiyeessu wanti Jaalbattee fi konkolaachisaan Jaal Gafarsoo irratti poolisiin shakke jedhee dhiyeesse hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa Burraayyuu jiran akka isaan jeeqanii fi jeeqsisee isaan baasuuf yaalii godhee jira kan jedhuu fi waboo waliin hidhata godhatanii hojjetaa jiru jechuun mana murtii irratti poolisiin himuun beellamni dabalataa qorannoof akka isaaf kennamu gaafateen manni murtii magaalaa Burraayyuus himata poolisiin dhiyeesseef beellama dabalataa guyyoota 9 booda Bitootessa 23 2013tti kenneera. Oduma wal fakkaatuun sababa miseensaa fi koree ABO ta'an qofaaf yakka tokko malee mana hidhaa Arsii Shaashamannee fi Asallaa keessatti namoonni 29 murtii haqaa tokko malee dararaa argaa jiran maddeen keenya gara Shinniigaaf himanii jiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed dhaabota filannoo irratti hirmaachuuf gaafataniif boordichi hayyamuu qaba jedhan. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Boordiin filannoo Itiyoophiyaa dhaabota dhiyeenya filannoo irratti hirmaachuuf gaafataniif hayyamuu qaba jedheen amanaa jedhan ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed. Kibxata Bitootessa 23 paarlaamaa irratti dhiyaatanii gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf deebii kan kennan muummeen ministeeraa Abiy dhimma filannoo ilaalchisee deebii kennaniin dhaabonni siyaasaa KFO fi ABO filannoo irratti hirmaachuu dhabuu isaanii waan ilaallatu irrattis dubbataniiru. Dhaabota hin dorgomnu jedhan ani dubbiseera. Deeggarsa isin barbaachisu isinii goona. Dorgomaa hin bayinaa. Jennee jaarsa sitti argineera. Yoo yaadattu ta'e humnoonni ba'uu barbaadan jiru jedhee isinitti meen ture jechuun miseensota paarlaamaatti kan himan muummeen ministeera Abiy fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti KFO'n akka hin ba'an bakka jaarsi jirutti ani isaan dubbiseera jechuun dubbatan. Mootummaan ofumataa isaatii paartilee mormituu kanneen akka ABO fi KFO akka isaan filannoo keessatti hin hirmaanneef dhiibbaa geggeessuun filannoo keessaa ala taasisee afaan biraan ammoo as garagalee filannoo keessaa akka isaan hin baaneef kadhachaa turre jechuun dubbata. Hanqina isaa kan ukkaamsu mootummaan Itiyoophiyaa akka wanta paartileen kunneen sababa tokko malee filannoo aloof godhanitti fakkeessuun dubbachuun shira siyaasaaf dalagame ta'uusaa kan ifoomseedha. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Itiyoophiyaan hanqina baajataa ishee mudateef jecha doktoroota fayyaa hojiitti ramaduu dadhabde.
Mootummaan Itoophiyaa baajata qabu hundaa duguugee waraanaaf oolchaa jiraachuun akkasumas sababa sarbama mirga namooma biyyattii keessatti mudachaa jiruun walqabatee deeggarsa maallaqa biyyoota alaa dhabuun hanqinni baajata guddaan akka ishee mudatuuf sababa ta'ee jira. Dr. Masfin akka jedhetti ogummaa Dr. Fayyaatiin ji'oottan dura yuunivarsiitii irraa eebbifamee ba'e garuu hanga ammaa hojii hin arganne hojii barbaachatti jira. Amma dura ministeerri fayyaa haakima waliigalaa hojiitti ramadaa ture. Amma garuu baajata hin qabnu jechuun ramaddii dhaabanii jiru. Yeroo ammaa qajeelcha maatii kombolchaa keessan tolaan tajaajila. Akkasumas hojii ummadheen buttaa gaazii fi midijjaa hojjadhee jiraadha jechuun dubbatee jira. Yeroo darbe dhalattoonni naannoo Amaaraa ogummaa Dr. Fayyaan eebbifamanii ba'uun hojii dhaban mootummaan mallaqa biyyattii duguugee waraanaaf oolchuudhaan ABO Shanee fi TPLF balleessina jechuun mirga keenya sarbee jira jedhanii mormii dhageessaa turuun isaanii gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa haleellaan Aksuumitti raawwate yakka waraanaa jedhamuu danda'a jedhe. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaaf yakka suukanneessaa magaalaa Aksum keessatti dhala namaa irratti raawwate ilaalchisuun gabaasa qorannoo duraa baaseen namoonni nagaa 100 caalan loltoota Eertiraatiin ajjeefamaniiru jedhe. Badiin loltoonni Eertiraa qaqqabsiisan kun sarbama mirgoota namoomaa yakka waraanaa jedhamuu danda'u raawwataniiru jedha gabaasichi. Gabaasni kun muummeen ministeera Abiyyi Ahmed humnoota Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa jiraachuu ifatti erga dubbataniin booda ba'e. Ammaa dura mootummaan Itoophiyaas ta'e kan Eertiraa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa hin jiran jechuu waakkataa turan. Eertiraan ammallee ejjennoo isheen jijjiir yeroo hedduuf gara Tigraay maluuf danqamaa erga ture booda guraandhala 27/2021 haga Bitootessa 2021tti garee qorattootaa garas ergee qorachiisaa akka ture hime koomishiniin kun. Qorattoonni kunneen namoota baraaraman maatii miidhamtoota 45 kanneen wayitaa leellaan raawwatamu ijaan arganiif dureewwan amantii dubbisuun gabaasa duraa baasaniiru. Kana malees jiraattota magaalattii 20 waliin addatti gaaffiif deebii gochuun qorannoo geggeessuuf aangawoota gandarraa kaasanii jiran hojjetoota hospitaala Siyaanti Mariif hospitaala Rifeeraal Aksum gaafachuun gabaasa kana qindeessuu ibseera koomishinichi. Ragaalee viidiyoo sagaleef suuraadhaan deeggaraman maatii miidhamtootaaf qondaaltota amanamoo ta'an irraa argachuun gabaasa kana gabbisuus hima. Koomishinichi gabaasa isaa duraatiin akka mirkaneessetti guyyoota qorannochaa keessatti haammataman keessattuu sadaasa 28-29 bara 2020 magaalaa Aksum keessatti dhiittaan mirga namoomaa hamaan raawwatameera. Akka gabaasa kanaatti jiraattonni magaalattii namoonni kutaa Tigraay bakka biroo irraa garas imalan akkasuma kanneen kutaalee Itoophiyaa garaagaraa irraa ayyaana waggaa Aksum Tsiyoon kabajuuf garas imalan dabalatee namoonni 100 caalan loltoota Eertiraan ajjeefamaniiru. Loltoonni kunneen haala suukanneessaadhaan bakka daa'imman haati manaaf harmeewwan isaanii jiranitti nama ajjeesaa akka turan maatii jiraattota magaalaa kanneen ijaan argan irraa qulqulleeffachuu ibse gabaasi koomishinichaa. Badiin loltoonni Eertiraa qaqqabsiisan kun yakka idilee lammiilee irratti raawwatame qofa osoo hin taane seera idil addunyaa yeroo waraanaa kabajamuu qabus kan cabseedha jedhe gabaasi kun. Tibba waraanaa itti yaadanii lammiilee aleeluu saamicha geggeessuuf qabeenya barbadeessuun akka yakka waraanaatti ilaalama jedha gabaasi kun. Waraanni gosa kamiiyyuu yoo mudate manneen amantiif dhaabbilee fayyaa barbadeessuun fudhatama tokkollee hin qabu jedheera. Yakki Aksum keessatti dhala namaa irratti raawwatame akka waliigalaatti dhiittaa mirga namoomaa guutuu Tigraay keessatti raawwatame hatattamaan qorachuun barbaachisaa akka ta'e akeekaa jedhe gabaasi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kun. Tarkaanfiin seera kabachiisuuf jedhamee mootummaadhaan fudhatameef tarkaanfiin hidhattoonni mootummaa daangaa yeroo sochii uummataa karfiyu kaa'ame kabachiisuuf fudhatanis lubbuu nama hedduu du'aaf saaxileera. Hedduus sababa kanaan miidhamaniiru jedha gabaasi kun. Koomishinichi haalli kunis akkaan akka isa yaaddessuuf hacuuccaan akkanaa hatattamaan dhaabachuu akka qabu dhaameera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa madda sobaa wabeeffachaa jiraachuun beekame. Oliifan Margaa gabaasa dabalataa qaba. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti muddamni ji'ootaan dura eegale ammallee itti fufuun gabaasaaleen sarbama mirgootaaf kaanis dhaga'amaa jiru. Waraanni piroopagaandaa gama lamaaniinuu miidiyaa hawaasummaa irra faca'u oduuwwan sobaaf nama dogoggorsan qabateera. Miidiyaan mootummaa eejensiin pirees Itoophiyaa EPA akka gabaasetti qondaalli olaanaa UN duraanii barreeffamoota dhimma Itoophiyaa deeggaran maxxansaa ture jedha. Fuulli Facebook EPA maxxansa Tiwiiteraa maqaa George Bolten @gbolten jedhuun barreeffame deebisee maxxanse Abo Bolten xiinxalaa siyaasaaf qondaala UN duraanii jechuun of beeksisa. Maxxansaalee isaa keessattis hooggansa Tigraay gara jabeessattiin jechuun balaaleffata. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa mo'achuu hima. Ameerikaan lola kana keessa
harka akka hin galfannes morma. Maxxansi wal fakkaataanis fuula Facebook EP afaanota Amaaraaf Tigree irrattis ba'eera. Rakkoon maxxansaaleen kunneen qaban tokko maali jennaan namni George Bolton jedhamu kun lafarra waan jiru miti. Namni kun profaayilii miidiyaa hawaasummaa biroo kan hin qabneef United Nation keessa amma dura hojjechuuf ragaan hin argamne. Suuraan profaayilii namni kun itti fayyadamus tasumaa sobada. Suuraan wal fakkaatu gabaasa qorannoo Financial Times kan waa'ee fuula namaa hubannoo nam-tolcheen AI miidheeffamanii hojjetaman keessa jira. Suurichi kompiitaraan kan kalaqame malee suuraa dhala namaa lafarra jiru miti. Boodarras miidiyaan kun maxxansa isaa hunda haqeera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin gabaa Koloraadotti namichi dhukaasa bane namoota 10 ajjeese. Namni meeshaa waraanaa hidhatee bakka gabaa Koloraadoo keessatti gara sa'aatii 2f dhukaasa baneen qondaala poolisii dabalatee namoota 10 ajjeesuu isaa poolisiin US ibse. Haleellaan magaalaa Bolderitti raawwate kun kan xumurame erga shakkamaan mudhii ol qullaa ture gabaa King Soper keessatti to'annaa jala oole boodadha. Haleellaan kun kan eegale akka biyyattitti waaree booda naannoo sa'aatii 8f walakkaa irratti yeroo shakkamaan kun gabaa sana seenee dhukaasuu eegalettidha. White House dhimma haleellaa kana irratti odeeffannoon President Joe Bideniif kennuu ibsee jira. Lammiileen Keeniyaa qajeelfama COVID-19 cabsan torbee tokkoof bakkeewwan gabaa akka qulqulleessaniif ajajaman. Lammiileen Keeniyaa 57 qajeelfama fayyaa hawaasaa COVID-19 irratti kenname waan cabsaniif akka adabbitti daandilee fi bakkeewwan gabaa magaalaa guddittii keessa jiran torbaan tokkoof akka qulqulleessaniif ajajaman. Namootni 57 kun wiixata mana murtiitti dhiyaatanii ajaja tajaajila hawaasa magaalaa qulqulleessuu akka adabbitti itti murtaa'uun gadhiifaman. Keeniyaa keessatti bakkeetti maaksii uffachuun dirqama ta'us qajeelfamicha kanneen seeraan hin hordofne jiru. Akka tajaajilli magaalaa Naayiroobii NMS jedhutti namootni kunneen torbaan tokkoof ganama sa'aatii 2 irraa eegalanii hanga waaree booda sa'aatii 11tti hojjechuu qabu. Namoota ajaja kana kennameef kan hin hordofne ammoo poolisiin irra deebiin to'annoo jala oolchuun adabbii cimaaf mana murtiitti ni dhiyeessa jedhame. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.